Fuuldura keessanitti bareedu. Fuula sandumaa danda'u Waaqayyoo keenyaa fi fuula waldaa amantoota kana duratti gaaffilee kana sin gaafadha. Eeyyee gargaarsa Waaqayyoo itti naa deebistan. Itti gaafatamummaa lubummaa isa qulqulluu kanaa maqaa sadan tokkummaa Waaqayyootiin fudhachuudhaa fi lubaa waan hundumaa of eeggatuu fi ulfinni Waaqayyoof fayyina namootaaf sooraa ta'uudhaaf waadaa hin galtaa? Gargaarsa Waaqayyoon. Harar kutaarii. Akka seerattiin bulmaataa waldaa Ebenezer warra Wangeelaa kan Saasiititti ibsutti hojjechuudhaaf waadaa hin galtaa? Gargaarsa Waaqayyoon. Caaffata qulqulluu kakuu moofaa fi kakuu haaraa qulqulluu dubbii Waaqayyoo ta'uu isaatii fi amantiif seera waldaa kiristaanaa kanaa hundumaa dogoggora kan hin qabne madda qajeelummaa ishee ta'uu isaa hin fudhattaa? Akka amantoonni dubbii Waaqayyoo isa dhugaa qabamanii jiraataniif gorsuu, hiyyeessota, dhukkubsatoota, warra gargaarsa hin qabne jaalala Kiristoosiin yaaduufiidhaan ayyaana Waaqayyo siif kenneen warra gaddi irra ga'ee fi warra rakkina qaban jajjabeessuudhaaf, tumsuudhaaf, barsiisuudhaaf, akkasuma immoo hiccitii amantootaa eeguudhaaf, tajaajiluudhaaf waadaan galtaa? Gargaarsa Waaqayyoon. Itti gaafatamummaa qulqulluu Waaqayyoo, itti gaafatamummaa qulqullaa Waaqayyoo fi waldaan kiristaanaa siif kennitu kanaa yeroo rakkinaaf, yeroo gammachuutti ittiin hojjechuudhaaf hamma dhuma bara jireenya keetiitti amanamuudhaa fi waadaa hin galtaa? Gargaarsa Waaqayyoon. Haalleluuyaa! Harka rukutaa fi agaarii. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Galagala abbaa deebii koo. Galagalachi. Abadhaas immoo nama kanaaf kakuu galtu Waaqayyo duratti ilaala akka gaariitti saba kana kan hin jedhin ilaalnuma isaanii. Isin ilaalaa jira gaaffii isin gaafadhu. Gargaarsa Waaqayyootiin jette isin immoo. Obboleessa keenyaa Baayisaa Tulluu yeroo rakkinaa fi yeroo gammachuutti isa bira dhaabachuudhaa fi isa jaallachuudhaa fi isa gorsuudhaaf yoonni dogoggore qajeelchuudhaa fi waadaa hin galtuu? Obboleessa keenyaa Baayisaa Tulluudhaa fi habboomamuudhaa fi dhagahuudhaaf waadaan galtuu? Waaqayyo gooftaan sinaa gargaaru. Nooraa. Abbaa deemoonii qofaa tajaajila miti. Maatii qaba. Lubi tokko gatiin ni kaffalu hundumaa maatii isaa wajjin hin kaffala. Kana dhugaatti waan hin beekuuf keessa kootiin dubbadha. Salphaa miti. Haadha manaa, ijoolleen gatii namaa wajjin hin kaffalu. Baay'ee namaa wajjin hin baatu. Gaddi yoo jiraate namaa wajjin hin gaddu. Boo'ichi yoo jiraate namaa wajjin hin boo'u. Keessumaa haadha manaan ofii wanta isheen namaa wajjin hin baattu eenyu namaa wajjin hin baatu. Kanaaf masii koo kottu. Har'a Baayisaa duwwaa miti kan simannu. Haadha manaasaa wajjin hin simanna jechuudha. Haadha manaasaa wajjin hin kadhannaaf ijoollee isaa saqanaaf fidaa maaloo godhaati. Ijoollee isaa
sadannaa fidaa haa dhufan isaanis fuuldura. Abbaa deeboodhaaf yeroo kadhannu akka maatiitti jarri kun ba'aa guddaa baachuudhaaf jiru. Chaalenjii dhufu hundumaa, jecha dhufu hundumaa, harrabsoo dhufu hundumaa, tuffatamuu dhufu hundumaa wajjiniin baachuudhaaf jiru. Kanaaf Kiristoos maal jedhe Yesuus immoo ba'aan koo maal inni jedhe salphaadha jedhe. Ba'aa kanaan immoo kan fakkaatu waan alaattaa. Kuni istool jedhamaan kun kan inni fakkeeffamuuni bahaadhaan qambariidhaan. Sangaan tokko yeroo qotu biyya keenyatti qambariitti kaa'an miti hin baata. Wanta guddaa baata. Waldaan kiristaanaas yeroo gootu namarra keessi kana har'a yeroo as dhaabannee ulfannee amannu doktiriinii namaa iddoo buunee miti obboloota ko. This is not about the doctrine. Kun fakkeenya ba'aa Kiristoos Iyyasuus namarra qaa'e baachuu keenya argisiisa. Kanammoo kan irra kaa'u olii gallee olii wajjiniin baanna. An sin gargaara, si wajjiniin jira, sin kadhadha, sin jajjabeessa. Kan ittiin jettu haadha manaasaadha. Kottaa ijoollee isaa. Kanaafiyyuu abbaan deemoo koo hin jilbeenfattaafatti. Masuun immoo kana sirra keessi. Dhiifama. Innaa hundumti keessan fuuldura naa kottaa daddafaa yeroo wajjiniin deemna. Harka irra keenyee maatii kanaaf kadhanna jilbeenfadhaasin ol qabadhaati. Kana kaasuu dandeessu yoo barbaadani. Jaarsolii waldaa keenyaa warri duriis warri haaraas warri waldaa adda addaa kee waldaa tasfuufaa waldaa luba abdiifaa kottaa luba wandeefaa itti naannomne harka keenya hirra keenye maatii kanaaf waaqayyoon kadhanna. Maal namoota waaqayyoon sodaatina walitti siqaa malee kun akka ulfina guddaadha. Lubii lammiin kanarratti nu geggeessa waaqayyoon nu kadhata. Maatii kanaaf waaqayyoon kadhanna. Sabni waaqayyoo immoo hin dhaabbanna. Dhaabadhaan nubti keessan harka keenya isaatti qabne. Haa ta'u tolee. Egaa waanjoo kana kan irra kaa'e waldaa kiristaanaati. Nutu irra kaa'e waldootatu irra kaa'e. Waanjoon kuni waanjoo salphaadha waaqayyo duratti ayyaanni isaa namaa baay'ate. Haa ta'u malee immoo wallaansoon isaa immoo salphaa miti. Waldaan immoo yeroo hundumaa kadhata keessaniin yeroo hundumaa bira dhaabbachuun gara jalqabaa kana yeroo jalqabaa kana namoonni hundumtuu paasterii keenya jedha. Gara walakkeessaa booddee immoo namicha sana ejjutti kaa'a. Waaqayyo nu haa gargaaru.
kana waan ta'eef garaa keessan irraa rommaatii gaafati kuftus gaafati dadhabdus gaafa ati laaftus si wajjin jirra ati paasterii keenyaadha beela keetti dheebuu keetti dadhabbii keetti si wajjin jirra waaqayyo amanannu immoo si agargaaru jenneetu kadhannaafi salphaa miti obboloota koo akkuma obboleessi koo lubi dubbate luboonni addana jiran hundumtu paasteroonni addana jiran hundumtu beeku waan paasteriin baatu namni biyya lafaarraa baatu jira jedhee yaadooni iccitii paasteriin baatu kan wajjin illee du'u ka baatu salphaa miti mimmaaniin sitti laanna yaa waaqayyo jedhaanii ani gaafa waamicha kanatti waamamu baay'een amman of qabuu dadhabuttan bo'aa ture salphaa miti gaafa dhukkubaa gaafa gaddaa gaafa dhibamuu gaafa qofaa ta'uu sabira kan jiru isiniif waaqayyo qofaadha kanaaf adaraa keessa waaqayyoon kadhadhaa Tiksi tokko kennee fi waaqayyoon kadhannaa luboonni harkarra kaa'u maatii isaarrasii hin kadhanna. Wanti kana caalu hin jiru. Tiksi tokkoon kennaaf. Ximitiyoos isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 11 qabee akkana jedha. Kana hundumaa isaan abboomi isaan barsiisi. Dubbii afaan kee keessaa ba'uun akka jireenyaatiin dubbii afaan kee keessaa ba'uun akka jireenyaatiin jaalalaan amantiidhaan of qabuudhaanis amantootaaf fakkeenya ta'i. Namni tokkollees ijoollummaa keetiif sin tuffatiin. Hamma ani dhufutti immoo caaffata qulqullaa'aa namootaaf dubbisuutti gorsuutti barsiisuuttis of kenni. Sagalee raajii dubbatameen maanguddoonni harka isaanii mataa keerra kaa'uudhaanis kennaa hafuuraa siif kenname si keessa jiru sana hin dagatiin. Ameen. Amen. Dubbii afaan kee keessaa ba'uun. Boleessa ko. Kan qeesii baay'ee saffisee deema. Yoo inni dubbiin afaan isaa xiqqoo jallatte. Waan baay'ee ittiin jedhamee waan xiqqoo tokko 99 gaarii godhe tokko yoo dogongore isheen addunyaa irratti mul'atti. Kanaaf dubbii afaan keetii eeggadhu jedha. Waaqayyo arraba kee dibee ayyaana isaatiin kellaa siif ijaaree abidda ayyaana isaan si wajjin ta'e simboof surraa isaatiin si geggeessu. Amen. Gorsaa si haa godhu Waaqayyo. Amen. Waan namaa dubbisu kan hin dhabne si haa godhu Waaqayyo. Amen. Waan namatti mugalaa namaaf cabsu warra dadhaban warra kufanii fi nyaata kan ta'u si keessaa hin dhabameen. Kadhannaaf Waaqayyoon luboonni harkarra kaa'atii kadhannaaf lubi abdiin harkarra kaa'a. Haleluuyaa. Jaarsoliin sitti siqaa Waaqayyoon kadhadhaafi. Sangaan qambarrii baatu. Gindoo ofirraa qabu kan baatu akka barbaade hin utaalu. Yoo tooraan qote yoo tooraan hojjete sanyii namaaf kenna. Sanyii fida jireenya fida. Maatii soora waldaa soora saba soora. Lafa namni qotu jiru maasiin hin beela'u maatiin hin beela'u sabni hin beela'u. Maqaa Yesuus Kiristoosin waamicha nama kanaaf gooteef waamicha obboleessa koo maatii isaaf gooteef si galateeffachaa ulfina siif laachaa maqaa kee ol qabaa ulfaadhu siin jechaa amma immoo si kadhanna
Maqaa gooftaa Yesuusiin ayyaanni kee wajjiniin haa ta'u. Lakkiin ta'uu nama biraa ergii anoo hin danda'u anootti hin beeku jennaan Museedhaan akka jette. Afaan namaa kan uume eenyu yaa Musee? Garaa kee jaalladhees barbaadeera. Homaa miti nama siifan kaasa nama qabda. Ani sin gargaara. Ani harka kee sin qaba. Ani si wajjin nan taa'a. Ani si wajjin nan taa'a. Uleen kee hillata. Uleen kee hillata. Sin gatu sin niisu. Sin dagaddu sin irraanfaddu. Ani si wajjinan jira. Hin sodaatin jette. Ayyaanni kee wajjin haa ta'u. Dibanni kee wajjin haa ta'u. Harki kee wajjin haa ta'u. Harki kee na wajjin haa ta'u akka jedhe garbichi kee. Harki kee du'aa kaasu isaa wajjiniin haa ta'u. Namni inni kadhatee fi ija waaqarraaf ija lafaatiin kan eebbifame haa ta'u. Dhalaan kan eebbifame haa ta'u. Waldaan isaa hin maseenini. Sabni isaa hin maseenini. Jaalalli haa dhangala'u. Lafa miilli isaa ga'e eebba haa ta'u. Mahadia la bahador la bahadia la bahadia. Roho bagala badana magala boro la badidi de bossa para la badiana baganto. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Dibata Iyyasurrature. Dibata Iyyasurrature. Humna Eliyaasirrature. Humna Elsarrature. Kakuu Yaaqoobirrature. Kakuu Abrahaamirrature. Humni Waaqayyoo isaa wajjiniin haa ta'u. Dibanni Waaqayyoo isaa wajjiniin haa ta'u. Ulfinni Waaqayyoo isaa wajjiniin haa ta'u. Gaafa Daawit dibame warri Filisxeemotaa akka inni kana dura firoota isaanii miidhe waan beekaniif nama ija ba'umsaa ta'uusaa waan beekaniif dibamuusaa waan dhaga'aniif riphanii isa eeggatanii jira sagaleen kee. Ati garuu akka namaa manii lolaa cabsee dhangalaasutti diina isaa duraan dhangalaaftee Daawit dura. Diinni nama kanaa baraabarootaaf dura isaatii hajigo. Mul'ata isaa dura hajigu maqaa. Dibata isaa dura hajigu maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Sinibeera maqaa Yesuusiin. Harki kee nama haa fayyisu. Gaafati kennaa qulqulluu laattu dhiigi Kiristoos kaanseriitti nama haa fayyisu. Amen baloo. Kaanseriitti nama haa fayyisu. Ixiitti nama haa fayyisu. Dhukkuba hamaatti nama haa fayyisu. Dhukkuba cubbuutti nama haa fayyisu. Maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kana fura qulqulluu sada Waaqayyo tokkoon. Dibata gadi bu'aa hin deemneen si dibneerra. Fooniif hafuuratti si dibneerra. Harki kee eebba haa coccobsu. Arrabi kee eebba haa coccobsu. Jechi kee lafa hin bu'iin. Dhaloonni siif haa abboomamu. Ulfinni Kiristoos ijoollee kee wajjin haa ta'u. Ala kee wajjin haa ta'u. Haadha manaa kee wajjin haa ta'u. Maqaa Yesuusii mucaa hangafaa kee wajjin haa ta'u. Maqaa Yesuusii wajjin haa ta'u. Amajaajini ija ba'umsaaf deemu arukutamu. Gooftaa waldaa kana waan jaallatteef si haa galatu. Waldaan kun immoo guyyaa dadhabbii isaatti guyyaa kufaatii isaatiitti si jirra si wajjin jirra kan jedhuuf jilbaan kan isa gargaaru kan isa ammatu akka ta'uuf jaalala sabaa isaaf kenni. Saba kana immoo eebbisi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin har'aa qabnee muunneerra. Hallelujah. Waaqayyo si haa eebbisu. Lubaa eebbifame. Barii biqilkaa dhaabadhaa. Waaqayyo si haa eebbisu dhaabadhaa. Akkuma sabnis dhaabadhaani. Ituu sabni kun ilaalu, ituu isin ilaaltanii, ituu geggeessitoonni waldaa naannoo kana jiran ituu jiranii dhaabbatanii dubbii amma mirkaneessite kana fiixaan baasuu akka dandeessuufi Waaqayyo hin hundumaa danda'u si haa jajjabeessu.
akka jaalala waaqayyootti gooftaadhaaf imaanaa waldaan kiristaanaa biraa anatti kennameen maqaa waaqayyo abbaan kan ilmaan kan hafuura qulqulluun waaqayyo tokkoonii aboolummaanaaf kennameeni harraa kaasee dibamuu kee luba ta'uu kee maqaa gooftaa Yesuusiin paaster Baayisaa Tulluu ta'uu kee siif mirkaneesseera. Haaleluyyaa! Simadhaa saba waaqayyoo. Kana booda maqaan jijjiirameera jechuudhaan. Baayisaa jechuun hin jiru eenyu jennaani? Paaster Baayisaa Tulluu. Mee ameen jedhame. Mee obbarsiisaa. Paaster Baayisaa Tulluu. Jedhaani ammas. Paaster Baayisaa Tulluu. Haaleluyyaa! Galanniif ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Kana immoo mirkaneessuudhaaf ragaa kan ta'u sabni kun itoo ilaalu amantoonni kun itoo ilaalanii waldaan kiristaanaa immoo waan sitti laannu qabna jechuudha. Oleessi koo biqoonii geggeessitoonni waldaa akka waldaatti waan sitti laannu qabna. Kanaafi abbaa milkii kottu dura kan inni ittiin saba waaqayyoo geggeessuu danda'u inni maa inni tikseedha. Tikseen immoo yeroo hundumaa maal baatee deema? Ulee qabatee deema. Maaliin? Saba isaa hammeenyarraa akka isheen hin kubne akka isheen hin banne boolla keessa akka isheen hin galleef ittiin eega jechuudha. Fakkeettii kanaa kan ta'u immoo Boleessi keenya abbaa milkii hin kennaaf. Harka rukutaa. Ulee duwwaa moo miti kan isa barbaachisu? Dubbiin sagalee waaqayyoo immoo isa barbaachisa. Sagalicha malee immoo gorsuu hin danda'u. Barsiisuu hin danda'u. Kana immoo harmeen keenya as dhufuun mamma kottaa mammaan immoo kennaa kana illaatuuf harka rukutaa fi akka gaariitti Yesuus immoo yeroo biyya lafaarra ture waldaa kiristaanaa yeroo lafarra kaa'e waldaa kiristaanaatti kakuu guddaa Yesuus itti kenne. Amma inni gaafa inni deebi'ee dhufutti waldaan akka isheen raawwattuuf innis foon gooftaaf dhiiga gooftaa akka laattudha. Kanaaf obboleessi keenya paaster Baayisaan har'aa kaasee foon gooftaaf dhiiga gooftaadhaan nu tajaajila jechuudha. Kana immoo obboleessi keenya taarraqeenyi dhufeetu itti kenna. Harka rukutaa fi akka gaariitti. Inni immoo fuudhee iddoo taa'uun isaaf taa'u kaa'e jechuudha. Isumatu kaa'a. Iddoo ulfinaa lubni hojii isaa inni guddaan saba waaqayyoo kan inni ittiin tajaajilu foon gooftaaf dhiiga gooftaa kun foon gooftaati kun dhiiga gooftaati jedhee kenna jechuudhaan. Mee ammas ililleedhaaf harka rukutaati waaqayyoo galateeffadha. Haaleluyyaa. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo sinaa eebbisuu geggeessitoota waldaa kiristaanaa lubootaa iddoo keessanitti deebi'aa. Abbaa deebi'u maatiin keessan dhaabadhaa. Paaster abbaa deebi'uun immoo waan jedhu qaba. Tu waldaan hin dubbatin inni dubbachuu qaba waan ta'eef edda inni dubbate booda wanta isa keessa jiru achi booda obboleessi keenya bishuun immoo dhufee waldaa kiristaanaa keenya iddoo bu'ee immoo waan dubbatu immoo qaba. Kanaaf amma jalqaba abbaa deebi'uudhaaf hin kenna. Paaster abbaa deebi'uudha gaan abbaa deebi'uu waan hin jedhuudhaaf fila.
lamasba'uu koorraa raawwadha madeemunaa wayyaatti hin jedheen. Arragaa aboo akkuma silaan jedhe waldaan kiristaanaa natti laatteenii hangafa isaa waan an ta'eef jechuudha. Kana luba ta'uusaa kan raggaa'isu waraqaa ragaa kan irratti farramame Janawaarii 1 bara 2023 luba ta'uu kee Waaqayyo durattis nama durattis kan ittiin mirkaneessinu waraqaa ragaa kanaa isaaf laannaa harka keessatti rukutaatiif. Abbaan milkii akka dubbateeni akka inni dubbateen immoo baay'ee nama nuun jaallannu obboleettiin keenya faarfattu Firaa'ol immoo dhuftee faarfannaadhaan wanta Waaqayyo guyyaa irraa hojjete kana immoo waaqeffachiisa Waaqayyoon ishee wajjiniin immoo ol qabna. Adda abbaa milkiin dubbatee as deddeebi'uu barbaanne waan an ta'eef isheen immoo dhuftee faarfannaadhaan Waaqayyoon nu waaqeffachiistee dhumarratti dhufeen waan dubbachuun nuuf ta'u dubbannee sagantaa keenya xumurra. Waaqayyo si eebbisu Paastara. Akkam jirtu? Nagaan Waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Fuulli keessan nama sodaachisaa. Eessaa akkan kaasu isaa hin beeku. Ilma xinnaa filachuu jaalatee cubbamaa madagsee ofitti firoomsee nama iddoo kanaaf hin malle akka naa maluuf ofiisaa ilma isaa naaf kenne isaan na fuuldura dursee mudaa koo dhoksee akkani ulfina kana argu si fuuldura dhaabadhuuf carraa isa naa laate Waaqayyoof galata guddaan dhiyeessa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Yaadeen beeku tarii luboonni baay'een akka gara kanatti dhufanii isaanis yaadanii hin beeku ta'u jedheetumanii yaada. Baran gooftaa argadhe bara 1990 ji'a 11ffaa guyyaa 11tti gooftaa argadhe mana barumsaa yeroon jiru. Ji'a 6 ergan baradheetii booda immoo seera cuubaa baradhee tananiin cuubame. Achi adeemsa mana barumsaa keessa ture amman biyya kana dhufutti kallattii adda addaatiin Waaqayyo amma ayyaana isaanii baay'isetti tajaajilaan dhufe. Gara sanatti otoo hin galiin dura garuu Waaqayyoon dursee gaashaan akkanaa galateeffataniin barbaada. Yaadi Waaqayyo galma gaheera narratti waan ta'eef jechuudha. Ittaansee immoo gaafa waldaan kiristaanaa gara waamicha kanaatti na waamtu naasuu fi wargamuu guddaatu na argate. Maaliif bara koo keessatti ani Waaqayyoon jaalachuu manuma kana qulqulleessee darbuu inni iyyuu anaaf gammachuu koo waan tureef iddoo kanatti of iyyaanneen. Waldaan kiristaanaa immoo argiteetoo gaafa ayyaana kana sirratti argine kottu gara kanatti si guddisna gaafa naan jedhanii baay'ee rifadhe waa deebisuuf jechan dhabe. Baadheen mana kootti galee warra manaa koo wajjiniin mari'achuu natti ture jechuudha. Kanaaf haadha manaa koo wajjin yeroon mari'adhutti waan jedhu waan murteessu waan baay'ee sodaa baay'ee jira waan ta'eef fi wantoota kana gara kana akka na dhufne hedduun sababa jiraatu ture. Sababa sana hundumaa ishiin immoo mo'attee Waaqayyo mana koo dhufee na gaafatee lakki jedhee hin deebisu ani gatii baasnu hundumaa hin baasnaati tajaajila kana fudhadhuu jetteetiin ishiin immoo na jajjabeessite warra manaa koo immoo Waaqayyo ishee haa eebbisu jechuun jaaladha. Itti aansuudhaan paasteraa kootiin baay'ee galateeffachuun barbaada. Nama kana akkuma inni sila tuqee otoo paasterii koo hin ta'in duratti diisittiin wal beekaan ture. Biyya kana yeroon dhufes isuma wajjiniin haasa'aan oman dhufe biyya kanatti wal agarree waggaa 11f na sooraa, na guddisaa, na gorsaa,
jaalala natti agarsiisaa, karaa natti agarsiisaa. Fidee immoo amma immoo yaadi Waaqayyoo sirra jiru galma gahuu qaba jedhee tooyi iddoo kanaan nagahe waan ta'eef Waaqayyo guddaas yaa eebbisu. Eebbifame. Kana qofaa miti jaarsolii waldaa dubbii Waaqayyoo akkuma dubbatu Phaawulos faatiin kadhadhaatii addanaa baasaa jedhee waan dubbateef dubbichi jaarsoliinis immoo waan argan kana ija isaanii banamee Waaqayyoo gara jireenya isaaniitti wanta fide kana otoo yeroon fudhatiin itti yaadanii mari'atanii arganii isa argan kana immoo achi as baasuudhaaf Waaqayyo ija keessan waan baneefiif yaadi Waaqayyo sinirraan galma waan ga'eefiif bara keessan keessatti yaada Waaqayyo keessummeessitanii waan dabarsaniif jaarsolii waldaa keenyaas immoo Waaqayyo sinaa eebbisu jechuun jaaladha. Gara dhumaatti saba kanaanis galateeffachuun barbaada. Gaafa waldaan gara sabaatti as fiddu sabni kunis immoo amantanii nu gaggeessuu danda'a, nu barsiisuu danda'a, dhaga'uu dandeenya jettanii tooyi garaa guutuudhaan waan na simattanii fi Waaqayyo sinaa eebbisu siniinis. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Egaa seenaan qabnu seenaan keenya Yesuusidha. Seenaan keenya kan jijjiirame Yesuusiin. Seenaan nuti kana sana jennee lakkaawwannu waan tokko iyyuu hin jiru. Kufuudhaan ka'uudhaan dadhabuudhaan jabaachuudhaan deemee iddoo kana gaheera. Har'a gaheera. Boris immoo Waaqayyoo akkana wajjiniin jiru. Sabni kunis akkana wajjiniin jirtan, akkanaa kadhattan, akkana bukkee dhaabattan. Yeroo lallaba waldaa kanatti calqabee maal akkan jedhe yaaddattu yoo ta'e ganaa ijoolleen reefu afaan gaafa hiikkatu waan ishiin dubbattu maal ta'an jedhe himmi'a sirreessitee hin haasoftu garuu maal ta'a himmi'a namatti tola gurra namaatti tola sirreeffannee gurra keenya keessa galfanna. Kanaaf akkuma akkasiniin jedhee ammas deemsan bare otoo hin ta'in haasa'an bare lallaban bare otoo hin ta'in gorsuun bare otoo hin ta'in ganaa nama guddatu kana of eeggannoo akkanaaf gootan wallaalaa akkan ta'e akkanaaf kadhattan akkana bukkee dhaabattan humna akkanaa taatanii fuulduratti akkana darbattanii adaraa isiniin jechuun barbaada. Gooftaan sinaa eebbisu. Otoon xumuriin dura sababii kanaan obboloonni waldaa adda addaarraas fagoorraas karaa kuttanii kan dhuftanii gidduu kana kan jirtanii Waaqayyo Gooftaan Maccaa Waaqarraa sinaa eebbisu. Eebbifama. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin akkam jirtu. Baga waggaa haaraadhaan isin ga'e. Ameen. Akkasumas immoo bara guyyaa gammachuu akkasii waldaan ilma ishii guddifattee yoggaa ayyaana isaa irratti argite sana dibdu sin agarsiisu sin godhe. In gammaddanii. Hallelujah. Gammada saba Waaqayyo. Kana hangodhu Waaqayyo malee nama miti. Anis akkuma Pastor Baayisaan jedhaan gahar baay'uun hin hafe akkuma baay'uun jedhettiin iddoodhaan jalqabee iddoon isun beeku Waaqayyo waa ulfaatu. Gooftaan haa ulfaatu. Ameen. Baay'een gammada. Baay'ee natti tola keessi koo boqonnaa guddaa argata. Bira darbee moo gan akkatti moo saba kanas keessatti saba koo laalu akkan gammadu. Kuni mul'ata keenya isa waggaa 10 baranaa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Saba kana mee of ilaalaa amma maka baay'attan guunnee hurursinee waldaa. That was our vision. Kana mul'anni waldaa keenya durii ammas kanuma ta'uu qaba. Borus kanuma. Kanatti amana luboon
tajaajiltoonni waldaa kiristaanaa kana jaalladhaa gammadaa tokkummaa kana. Waaqayyo tokkummaa kana ammallee cimseenu akkasumatti taa eegnuuf. Ameen. Baay'een gammada hoggaan akkattiin saba Waaqayyoo saba Oromoo akkasittiin iddoo tokkotti arguu kana caala kan na gammachiisu hin jiru. Kanaafiini baay'een gammadaa isinis ani dhugaa baay'een gammada. Gooftaan haa ulfaatu. Waliin hin dha'u sin jala gammachuu koo gara emotionalitti hin jijjiiru. Kanaaf baay'ee baga gammaddanii maatiin lubaa baga gammaddanii masiikoo Waaqayyo baga kanaan guyyaa akkasittiin isin ga'e isin jechuun barbaada. Taansuudhaani ittiin dhufa waa'ee luba baay'isaayi amma keessummaa paasteriin simateera garuu hundumti keessummoonni keenya baga nagaan dhuftanii baga guyyaa gammachuu kana immoo nufaanaa qooddattanii akkasumas immoo baga guyyaa har'aa waggaa haaraadhaan isin ga'e jechuun barbaada. Keessummoota akkasuma luba lammiin kan aadaadhaa dhufee guyyaa sadaffaa isaaniitiin kunuus nu tajaajilaa jiru. Luba Waaqayyo sinaa eebbisu. Guyyaa kana ayyaana eenyumaaf iyyuu mana isaanii dhiisanii asittiin kunuun nufaanaa nu tajaajilaa jiru. Waaqayyo sinaa eebbisuudhaan hime. Waaqayyo sinaa eebbisu, gooftaan siyaa eebbisu. Akkasumas fireen baay'ee Waaqayyo siyaa eebbisuudhaan hime fireedha. Waaqayyo siyaa eebbisu, Waaqayyo dabalee siyaa eebbisu. Baay'ee garaa koona nyaatte. Mucaa ji'a 4 qabattee dhufte. Hammam meelaalame hammam namoonni Waaqayyo saba Waaqayyo tajaajiluudhaaf akkatti isaan dibbootii ta'anii jiran. Gammaddanis akkasii ijoollee akkasii Waaqayyo nuu kaasee jira baqa. Gammada Waaqayyo dabalee siyaa eebbisu. Kana duwwaa miti seexanni waan hin taane kiyyoo keessee otoo anaaf siniiti dhiisneen dhumnu sana. Ishiin garuu uumaan ta'aa ta'otteetiin dhiistee dhuftee nu tajaajilaa jirti. Waaqayyo gooftaan siyaa eebbisu. Namarraa waan argattu Kiristoos irraa argatta. Hin sii kaffala Waaqayyo gatii kee. Waan abdee miti na dhufte be. Saba kanaaf Waaqayyo si keessa kaa'e qooduuf dhufte kanaaf ulfaadhu eebbaaf ta'e dhalli kee manni kee eebbaaf haa ta'u. Kanaafini baay'ee si jaallannaa firee gooftaan siyaa eebbisu. Baay'ee waan natti ulfaatan ofii koo dhugaa. Paasterii maaloo maa waamtan jedheen dhugaa. Maaliifi ji'a 4 mucaashiin qabattee dhufte. Waaqayyo siyaa eebbisu. Akkasumas fireeni CD ishii fiddee asittiin waganeen fiddeen asitti gurguree fi ture. Ammas CD ishii nu harka jira. Adaraa keessa namoonni CD ishii kana bitachuu barbaaddanii Fayyisaa miti lalisaan eessa jira? Lalisaa harka jira. Lalisaa harka bitadhaa CD kan. Ishiin kana fittee yaanne. Garuu amma ishee jiraachuu arginaani CDchi jiraadhanii maaloo kanallee gargaarsa ta'aaf jenneetiin amma barbaaddanii bitadhaa. Amma barbaaddanii. Kanaafini Fayyisaan ala sana jira, lalisaan achi jira, lalisaa harka lalisaarraa bitadhaa isin jechuun barbaada. Ittaansuudhaani sagantaa waldaa keenyaa inni har'aa jechuudha. Sunday worshipiin akkuma duriitiin jira sa'aatiin isaa 10 amma 12tiin. Wednesday kadhannaan waldaa keessattiin hin jira online dha dhiifama. 6 to 7 dha Friday and Saturday 9 am to 11 tiin jira. Inni Saturday waldaa keessattiin Friday garuu still online man deemamaa jira. Kanaaf namma gooftaan nu gargaaretu hundumti kennayyuu sagantaa waldaan qopheessirratti hirmaannu. Akkasumas Waaqayyo haa ulfaatu waldaan keenya waldaa Ebenezer torban har'aa walga'ii kan waggaa waan qabnuufiini guyyaan suni guyyaa addaati nuuf abboo guyyaa nuuf guyyuma addaati ameen gammadaame. Kanaafin torban kana immoo torban har'aa immoo jaarsoleen haaraan filaman gaafas isaaniin iddoo buusnee warri immoo harmi keenya fidne immoo hin gadhiisne jechuudha. Hin gadhiisne hojichadha malee asuma jirra walumaan jirra baay'uunfaa kunoo paasterii ta'aniiru walumaan tajaajila galanni isaaf haa ta'u. Ijoolleetti guddisneera wangeelattiin waan tokko rakkoon hin jiru. Kunoon akka baay'uufaa motti jechaa jiru. Paasteriin dur kobaasaas ture har'a kunoo gargaaraa argatte gammadi waga Waaqayyo kanaan si ga'e. Indoo siin jechuu qabna baga Waaqayyo kanaan si ga'e. Haarrii baase haarriin qabu dur gaafa dhufu caa daa'ima
Garuu haaraa miti waldaa keessatti nama guddifachuun dhugaa kuni waan addaati malee nuuf. Kanaaf waa'ee gammannaa akkasuma torban har'aa waldaan jeneraal assaambilii kan waggaa waan qabnuuf hundumti keenya yoo akka irratti hirmaannu sin jechuun barbaada. Xumurrattiin adaraa keessan hundumti keessan gammachuudhaan waldaan Ebenezer dubartoonni keenya Waaqayyo sinaa eebbisu nyaata addaa nu qopheessanii daka gara jira. Raata tokkoon keessan akka hin baane irbaata keessan nyaatanii waliin haasofnee tokkummaa keenya kan agarsiisnee galateeffannee mana keenyatti galla. Ameen. Utuma buna ta'ee hun gammaddanii nyaata irbaata miti gammadaame akkatti wal agartanii abboo gooftaan sinaa eebbisu eebbaaf ta'a. Baay'ee natti tola dhugaa. It's amazing. Paasteroota keenya luba keenya jiraadha. Meena saba kana ilaalame luba maaloo naa ka ilaalame luba abdii dhiifama wajjin sin gaafadha. Luba inaana maaloo naa ilaali saba kana. Sabni kun saba tokkodha. Look at it. Look at it. Pastor, laal. Kana mul'anni keenya waldaa tokko keessa teenye guunne ammas rakkoon qabu akkatti deemnee tokkummaa keenya eeggannee waliin jiraachuu qabna. Waaqayyo nu haa gargaaru. Dhiifama immoo kaasiniin jedheera yoo natti yannoo taatan. So waa'ee galateeffachuu waldaa keenyaa fi waa'ee dhimma baay'isaa diqqoo dubbachuu barbaada. Galatoon eenyuuf ta'a yoo ta'ani Waaqayyoof. Galanni yeroo hunda galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyotu nu gargaare hubannaaf ogummaa saba kanaaf kenne guyyaa har'aa akkasitti guyyaa addaa kan obboleessa keenya guyyaatti immoo nu kan nuuf kenne Kiristoos waan ta'eef Kiristoosiin galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Kana taansee Waaqayyoon galateeffachuu taansee saba waldaa Ebenezer baay'ee galatooma. Galatooma. Harka ofii rukutaame. Galatooma. Galata guddaa qabdu. Maaliif galata qabdu siniin jedhu beektaa taansee waa'ee keessatti darbiin jaarsolee waldaa kiristaanaa keenyaa guddaa galata qabdu. Waaqayyo sinaa eebbisu. Waan addaa hojjettan. Waan addaa sin hojjettan jaarsolee waa'ee uummanni keenya kuni osoo uummata gaarii ta'uu baattanii paaster baay'isaan dubbateera. Akkattiin baay'uu piikii goone sinitti himuu barbaade gara umasaatti sin galateeffadhe. Paaster baay'isaa hinuma ilaalla waldaa kana keessatti hojiisaa, tajaajilasaa, akeekasaa, adeemsasaa, arrabasaa, dhugaansin hinuma ilaalla. Kan lafa kana laa kan agartuumi mana kan isa qulqulleessa. Namni itti kennee miti ofii isaa anatu hojjetaa jedhe. Isa kaanni isa hin hojjetu. Akka ijoolleetti immoo waamneet ergan luba beekta dubbatteetta. Garuu waa'ee paaster baay'isaa yeroo kaasnu nu waan tokko waan akkamitti guddisna nama kan gara paasteritti guddisuu qabna. Maal wayyaa jen akkam goonaan. Paasteroonni immoo paaster Faayisaan jira. Paaster Faayisaan immoo hunda'u nutti dheekkamuu mala akkam goonaan neeti immoo sodaan. Akka goone isinitti immoo waan hin gooneedha. Jaarsolee waldaa shanan kenna paasterii hambisnee mari'an. Dhaggeeffadhaa akkatti Waaqayyoon hojjetus. Kophaa haasofne inni hin jiru. Maaliifii tarii barichi gaa bara beenuun isin beektanidha. Wal guddisuun hin jiru wal qocoluu malee. Miire narratti ka'aa laata narraa nama fudhataa kan jedhu jira miire kana sodaanneeti. Beekna immoo akka numaa hin goone akka numaas hin jenne. Garuu we just let's keep as a secret a little bit kanuma yaadneetiin. Nu hanarra jiru paaster Faayisaan naa bilbilee abbishuu waan jedhe. Maal ayyaana abbaa deeboodhaan abbaa deeboo irratti waan gaarii argaa jirra. Ilma ilaalaa jirtu maal ta'a nama kana guddifnee naan jedhe. Ameen. Ameen. Isarraa dhufee nuti isa sodaannee isa dhoksaa jirra. Gaafa kana dhaga'u nan gammadee nan ililche. Jaarsolitti bilbileen konferensi koolii goone ijoolleen Waaqayyo bee akkatti hojjechaa jiru waldaa kana keessatti argaa jirtu hin jedhe maal. Paaster Faayisaan naa bilbileen abbaa deeboo guddisuu qabna gara paasteriitti gara wangeelaawwittiin jedhe.
nan gammade hin gammanne hin kadhanne hin galateeffanne jaarsoleen. Idaa innis yaadaa jira jechuudha. Achiin booddee gara uummata kana waan galateeffachuu barbaadeef kanaafiin paastariis. Achiin booddee maal goone siniin gabaabsa. Waaqayyo nu gargaare paastarii ijji wayitti dhufne jaarsa wajjin teenye hin kadhanne hin mari'anne baay'ootti hin bilbile. Baay'oo maal naan jedhe beektu maalan balleessa bishoo koonatti manoo sin biraan dhufuu naan jedhe. Dhugaan siniin jedhame waan balleesse laatanatti himmee waan balleesseera ta'ee maal waatumti natti himee amman jaarsa bira dhufuu naan jedhe. Baay'oo koo waan tokko hin balleessine suma wajjiniin teenyee mari'achuu barbaannaan jedheen. Maalatti nimtu reena lakkin jedheen. Naa hin dhufee gaafatti himnu hin boo'e. Maalan godha kana dhuguma hin naye an kana yaadeen beeku. Achi qabannee Waaqayyo hundumaan nu gargaare gara ministirii tiimiitti finne. Ministirii tiimii Waaqayyo sinaa eebbisu. Nam tokko mormiin kaasne waa'ee isarratti. Approovii nu gootan. Jaarsoleen waldaa ammas gammannee gara uummata keenyaatti immoo finne jechuudha. Isinis gaaffii tokko malee hin taa'ettanii approovii gootan. Kanaaf galanni keessan guddaadha. Galanni keessan Waaqayyo biratti ulfineen qaba. Gooftaan sinaa eebbisu jechuun barbaada. Ameen. Itaan sun Paaster Faayisaa baay'ee galateeffachuun barbaada. Ulfaadhu Waaqayyo si haa eebbisu. Dhala kee irratti mana kee jireenya kee hundumaa Waaqayyo haa eebbisu. Maaliifini waan ati gootu hundumtu gaariidha. Gaarii dhamaata. Gaarumatu immoo ta'aa jira. Ati gaaruma godhi gaarumatti ta'a. Waan barbaade haa ta'u. Hamaan godhin gaaruma godhi. Namni immoo ta'uun beekin hin dogoggora hin sirraa. Nummoo yaa saba walaa gorfan walaa dhageeffan waliifaa abboomamu. Walaa dhageenya waliifaa abboomamu. Sabni waliin dhageen bineensaaf taati. Utoo waliin dhageenne as hin jiru. Waaqayyo walii keenya nuu kenneera. Numaaf wal dhaga'uu danda'a. Waldaa kiristaanaa paasterii keessan dhagaa. Jaarsolee keessan dhagaa. Paasteriif jaarsolee yoo overraayidii isin godhani rakkoon qabu buusaachi. Dogoggora isaaniitiin. Nama hordofiina dhugaa hordofa. Nama duukaan deemina dhugaa wajjiniin deema. Mootummaan lama hin jiru. Mootummaa Kiristoos, mootummaa seexanaati. Mootummaan Kiristoos mootummaa dhugaati. Mootummaan seexanaa kijiba soba. Nama deeggaruu nama faana baate taanaan mootummaa seexanaa wajjiniin jirta. Kanaafiini isa dhugaa ta'e wangeela keenya Kiristoos nuuf kenne kana isa wajjiniin qabannee akka deemnu gooftaan nu gargaaru. Paaster baay'ee si jaalladha. Waldaan kun baay'ee si jaallatti. Kunoo Waaqayyo immoo gargaaraa siif kenna. Kanatti hin gammadde dhibbaan dhibba beenna. Kanaaf baay'ee ulfaadhu gooftaan si haa eebbisu. Ittaan suudhaani baay'uun akkuma inni lafa kaa'ee baay'uu koo ammaan booda gaa paasterii keenya Waaqayyo si haa gargaaru. Gooftaan si haa gargaaru. Waa tokko hin sodaatin. Ati akkasumattiin iyyuu isinuu beektu baay'uu hedduun keessan. Waaqayyo waan hundumaa si eebbiseera. Ijoollee gaarii, maatii gaarii, abbaa gaarii, haadha manaa gaarii Kiristoos siif kenneera. Ammoo saba gaariidha sabni kun immoo. Waan tokko hin shakki. Saba gaarii qabda. Kana keessatti tajaajilta. Waan tokko hin taatu hin miidhamtu. Garuu jabaadhu. Jabaadhu. Hin sodaatin. Dhugaan dhugaa jedhe. Sobaan soba jedhe. Waaziin ta'in just tell the truth. Waan tokko rakkoo hin jiru. Gaarummaadhaan hojjedhu. Akkuma kee durii hin beektaatu. Garuu hin sossodaatin sodaattaa. Ijaan jabaattu hin ta'uun. Hin ta'uun gaan caalu sitti dhufa kaa. Sitti dhufee wangeeluma kana kunu ani waaqa jedhaa miire akkaati waaqa miti jechuu baannaan beeti hin ta'u. Just speak up. Hin sodaatin. Garuu dhugaadhaan haqaan wangeela. Isa gogoode shakkii hin qabdu. Gooftaan immoo si gargaara. Nama gaarii immoo Paaster Faayisaa Bukkelaa qabda. Waaqayyo koo gooftaan si haa eebbisu. Baga gammaddee, baga gammaddanii, baga gammanne. Haaleluyyaa. Kanuma isiniin jechuu barbaade adaraa keessan tokkoon keessan akka hin baane irbaata keenya waliin nyaannee buna waliin dhunneetiinidha. Waddaan baana isin jechuun barbaada. Gooftaan koo sinaa eebbisu. CD kanas immoo lalisaa biraa bituu akka hin irraanfanne adaraa keessani Waaqayyo sinaa eebbisu. Amma fireetu firoo fi hafuura Waaqayyo hedduu kana gadhiisa.